duudaa jechuudha. Inni kun immoo buna. Bunni har'a baay'ee mi'aayee jira jechuudha. Kiiloon tokko birrii 300. Banarifadha jarjaruun koo maali yeroon kee uniiga ta'uu gorees baddee hin iftu. Tolee, ashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota sabboontu chaanaal jirtu nagaa keessanii jirra galata waaqayyo. Guyyaa har'aa suuqii eebbisiisuudhaaf dhufe. Suuqii kiyyaa akkuma argitan kana eebbisiisuuf dhufe jechuudha. Abbaan biiftullee kun as jira. Suuqii eebbisiifna kottuu jedhee isan na eebbisa jechuudha har'a. Banee natti kennee gara hojii deemuutti jira jechuudha. Sini galee banee natti kennee gara hojii deemuutti jira inni. Kanaafi har'a maaliin akkana eebbisiisu isinitti nima jechuudha. Maaliin akkana eebbisiisu hojjedheera. Walumaan dhangaa ittiin eebbisiifnu kana qammas nu kottaa maaliin akkana eebbisiisu marra isinitti agarsiisa jechuudha. Abbaa biiftu. Tata saamuu lafuna baay'een tanaqechuudha. Maalirraa hojjetama jechaa turtanii baay'een keessan jechuudha. Maalirraa akka hojjetamu isinitti nima jechuudha. Kanirraa hojjetamu warqee jechuudha. Warqee beektuu laata? Akkuma argaa jirtan kana kun warqeerraa hojjetama jechuudha. Warqeerraa akkuma hojjetamu kana akkamitti akka hojjetamu immoo gaafa tokko akkaataasaa siniifanii ibsa jechuudha. Akkamittiin warqeen kun warroonni hin beekne warqee kanarraa warqeerraa akkamittiin akka hojjetamu isiniifan ibsaa jechuudha. Har'aa qursii kanaan eebbisiisaa jechuudha. Argitan miti abbaan biiftuu kun as jira. Kun as jira abbaan biiftuus ittiin eebbisi. Nu galateeffadha abbaa biiftuu. Ameen. Nyaadhaagaa. Kuno akkasittiin kanaan suuqii keessa teenyee nyaachaa jirra jechuudha. Akkuma argitan kana suuqii keenya keessatti teenyee nyaachaa jirra jechuudha. Kun akkuma argitan suuqiin kun ol fagoodha basuma. Baay'ee ol fagaata. Sin agarsiisuudhaaf gara goodaa hin danda'amne jechuudha. Kottaati nyaadha. Huudhaadhaan garuu kas afaan kee natti hin tolu. Abbaa biiftu. Mi'a. Nyaadha. Biiftuun mana barumsaa deemte. Biiftuu malee nyaattu akka hin jenne immoo isheenis baay'ee tokko jaalatti. Amxiinni kun dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'eef qoricha jedhee isinitti meeraa dubartii deesseef illee samoona kana bakka isinuma agarsiisaa jirrachuudha. Har'a garuu suuqiin kun keessatti nyaachuudhaafini siileessuufini dhufe jechuudha. Kun guyyaa hojii eegaleera. Mi'oota tokko tokko gaggalcheera waan eebbifamu waaqayyo eebbifamu sana gargaareefi kanaaf akkuma kaleessa argitan mi'oonni bakka na qaqqabatee jira. Bakka qaqqabateera amma tokko kun argitaniittu abbaa biiftuu muuxannoo isaa qaba. Na daraddare inni immoo gara hojii biraa deemuutti jira jechuudha. Ganaa miini xiqqoo inafa jechuudha. Akka ufna kootti amma hin danda'e kunoo fidee dhaabeera jechuudha. Amma ufna kooti jechuudha. Namni amma danda'e hojjetamti reejool. Akka ufna isaatti hojjetamti reejool. Isinis immoo birriin koo xiqqoodha. Maal godheen maaliin hojjedha? Galee maaliin hin hojjedha? Birriin qabu. Kana sana jechuurra ammuma qabdanii qusattanii itti fayyadamuu yookiin immoo ammuma qabdan ittiin hojjechuudha. Yaa'ee beluukoo kanan gooneefi sanan gooneef jechuurra ammuma qabdan ofii keessanii gaafa rakkattan namni kaleessa gargaartanii isinirraa gora dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni ammati qabdutti amma qabutti nama jaalata malee hin sobachuudha. Kanaaf birri keessan itti fayyadamtanii
ittiin hojjechuudhaan isiniin jedhee isin gorsaa ani kanuma gorsi koo jabaadhaatii birrii keessan qabadhaa ani abbaa biiftuutu kana hundumaatiin naga'ee kana isiniin jedha birrii keessan qabadhaati isinis galaatii biyya keessan irratti hojii uummadhaan abbaan biiftuu kunoo kanarraan naga'ee jira darajaa kanarraan na kabachiisee jira darajaa hanganaatirraatiin naga'ee jira isiniin jedha abbaa manaa gaariis immoo isiniif haa kennu kan akka eenyu kan akka mulee mana natti jaaree suuqinaa bane suuqinaa jaaree kunoo akkuma argitan kana abbaa manaa gaarii isin yaadu isin kabajuu bakka hingaa kottu jinjiraannaa jedhee isin abaabbalatu isiniif yaadu isiniif haa kennu isiniin jechuun barbaada kan hojii isinii uumu qooy ati hin beektu jedhee kan birrii isin harkaa fuudhee balleessu tun ta'in kan qubna gararraa ittiin isiniin gahu isiniif haa laatuun isiniin jedha waan tokko inni tokkoffaan abbaa manaa yoo cimaa ta'e yookiin maatii manaa cimtuu yoo taate wanti irratti waan tokkorra wanti hin ga'amne tokkollee hin jiruun isiniin jedhe gorsa isinii kenna wal jabeessaa wal cimsaa maal jedhu abbaa manaa cimaa duuba haadha manaatu jira moo haadha manaa cimtuu duuba abbaa manaatu jira jecha jedhamu wayi dhaga'een ture jechuudha. Kan hiriiru duuba yookiin cimtuudha yookiin immoo fuuldura kan hiriiru cimaadha jechuudha waan akkasiitu jira. Kana isinis immoo isiniif alaatu abbaa manaa cimaa kan isin kunuunsu kan kunoo marqaa akka kanaa hojjetee isin laatu innaa isiniif alaatuun isiniin jedha kana fakkaata. Kunoo darajaa kanarra gaheera dhugaa sun dhugumaan isiniin jedha kan fidee isinirraa nyaatu otoo hin ta'in kan isiniif yaadee isiniif laatu isiniif haa laatu waaqayyoo amiin jedha gaariidha amiin jedha. Abe Milaacha allaatti. Milaacha wanti qabdaa'e maallaan gaggaafataa turanii ijoolleen waan Abdii mataa jira. fideesse meeqanno Sa'a saddeeti. bisa dem. Kaalsii qabdi. Chokoleetii. Naik chocolate. meeqan Birrii lama suuni. birrii lamaaf meeqa Tokko shiitaa birrii lama suuni. Ngurugam kuna putus. Birrii sadii. Meerii ayyuutti. Ishee karamellaa utaaluu qabdu. Raayiteeksii fudhatu fa'aa raayiteeksii barbaada. qabu jira garuu yeroo biraa akkuma argitan kana amma mi'a xiqqoon galfadhee misirri kunoo misirri isa kana jechuudha. Misirri isaa qulqulluu bitame jechuudha. Akkasuma faandishaan illee jira. Akkuma argitan kana faandishaan jira. Faandishaa xiqqoo galcheera. Kirbiitii galcheera. Juusii galcheera. Joolii juusii galcheera. Buskuutii akkuma argitan kana barbarree baaltinnaadha inni kuni. Baaltinnaadha. Kun immoo soogiddaadha jechuudha inni kun hundumtuu. Kun irshoodha. Kun immoo paastaadha kuni. Akkuma argitan paastaadha. Kun immoo mastikaa jedhama. Poom kan jedhamu kuni mastikaan isaa baay'ee mi'aawaa nyaatanii keessa jira. Kun misira duudaa, inni sun misira ororamaadha. Inni kun immoo misira duudaa jechuudha. Inni kun immoo bunni har'a baay'ee mi'aawee jira jechuudha. Kiiloon tokko birrii 300 galee jechuudha. Bunni akkuma argitan kana. Kun immoo sukkaara jechuudha. Akkuma argitan sukkaarri waan jedhu kiiloon birrii 50 waan jedhu sukkaarra mammaa jechuudha. Kun soogidda asuma namas agarsiise soogidda bullaadha jechuudha. Inni kun soogidda isa bullaadha. Kun immoo karameellaa isa birrii karameellaa isa wantiidha jechuudha isa xuuxamu.
isa dhabuni. Ishiin kun immoo karameellaa dastaa isa jedhamu. Karameellaa dastaadha kuni. Kana karameellaa dastaadha kuni. Kun immoo juusii jechuudha. Juusii kaleessa sin agarsiisee tureyyuu. Isaan kun juusiidha. Kuni orange jedha. Mirindaadha. Sunis juusiidhuma. Sunis juusii isa gurguddaadha. Innaas darbin immoo kun immoo sandalii jedhama. Sandaliidha isaan kuni. Suuta gurguttachaa jira. Akkuma kaanii har'a wanti ta'u tokko hin jiru. Buskuutiidha kunis. Buskuutii baay'ee mi'aawudha buskuutiin kuni. Sunis buskuutotuma. Isaan kun immoo juusii, kuukisii, daabboo qoloo, akaayii. Isaan kun oranjii isaan amma sin agarsiisa gurguddaa isaatii. Kun immoo kaappuchiinoo jedhama. Akkuma argitan kana kaappuchiinoon isa kana biyya keenya keessatti jechuudha. Baay'ee mi'aa. Saamunaadha. Achillee jira saamunaa dardaree jira. Kuni saamunoota. Saamunoota kuni juusii amma sin agarsiise. Isaan kun kuni daabboo qoloo. Kunis kuukisii. Kun akaayii isaan kana jechuudha. Kanneen ammaaf mi'a daggalche jechuudha. Gurguramaa jiru kaardii abbaa 5 jiru. Kaardiin kunis abbaa 25ti. Kun abbaa 10ti. Kun immoo abbaa 15ti. Kun immoo abbaa 5ti jechuudha. Akkuma darajaa isaatti jechuudha. Kana fakkaata. Siniin jechuu barbaada. Daandiin keenyas immoo kunoo daandii gubbaadha. Akkuma argitan suuqiin keenya daandii gubbaadha. Akkuma argitan kana kunoo daandii gubbaa jirra. Sirriitti gurguramachuudha. Daandii gubbaatti ijaarame suuqiin kiyya. Kana fakkaata. Isiniin jechuu barbaada. Hanga dhumaatti waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Sin jaalanna sin kabajnaa. Daawwadhaa isiniin jenna. Gaafa mummiin hundi isaa gale isin agarsiisa. Nagaatti turaa. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Like, share, comment, subscribe gochuun dagatiina. Isiniin jechuu barbaada. Ciao isiniin jira. Wanarifadha jarjarun ko mali